Attam jirtu fayyaa keessanii saba Oromoo, uummata Oromoo fayyaa keessanii nagaa keessanii har'aa haala biyya keenya keessa deemaa jiru ilaalla jedhee kan dhufe hamma namni sesseenutti sheerii godhaafi hamma namni sesseenutti meeshee kana dhaggeeffadhaa maal jedha waan namichi kun Daani'eel kan jedhamu durbaaru qawwee hiikaa jedhu eelaa qawwee hiikkadhaa jedhu maal abbaa ishee hiikkannaa jedhu agartee eelaa kana dhaggeeffadhaa qawwee hiikkadhaa jedhu qawwee hiikkadhaa jedhu maal abbaa ishee hiikkannaa ilaa yaa ilmaan Oromoo waan sirratti adeemaa jiru propagaandaa karaa dukkanaa sobanii karaa ifaa sitti fakkeessan dhaggeeffadhu ilaa hamma namni sesseenutti meeshee kana dhaggeeffadhaa qawwee hiikkadhaa jedhu goota leensaa goota mataa leensaa sheer godha ilmaan Oromoo haala gidduu kanaa asiif achi fiigaa jiru hamma dandeenye walii seecaanee walii ibsuu yaalla. Ishole goota mataa leensaa ishole goota mataa leensaa waraabettiin biyya kalleen haafaa itti eelaa kunoo loli yaa ilmaan Oromoo sheer godhaati hin jalqabnaa ilmaan Oromoo attam ooltanii attam jirtu nagaa keessanii har'a haala biyya keenya keessa jiru maaltu adeemaa jira yeroo kanatti maaltu adeemaa jira maaltu dhagaamamaa jira maaltu hojjetamaa jira isa jedhu walii wajjin ilaalla ilaa akkuma dheengadda dubbataa ture akkuma dheengadda isinitti haasa'aa ture akkuma dubbachaa ture haalli kuni daddafee jijjiiramaa jira haalli daddafee jijjiiramaa jiru kuni saba keenyaaf maal fakkaata sabi keenya attamitti ilaaluu qaba attamitti seecca'uu qabna attamitti gara fuulduraatti adeemuu qabna isa kana ilaaluu qabna ilmaan Oromoo isa kanatu har'a baay'ee barbaachisaadha amma biyya keenya keessatti kan mul'ataa jiru politikaan biyya keenya guyyaadhaa guyyaatti geeddaramaa jira ariitiidhaan geeddaramaa jira ariitiidhaan gara fuulduraatti fiigaa jira ariitiidhaan gara fuulduraatti inni fiigaa jiru kuni maaltu ta'e maaltu dhalataa jira maaltu hojjetamaa jira attamitti ilaaluun nurra jira isa jedhu keessa deddeebinee ilaaluu qabna har'a ODP'n dhufee utuu waggaan guutiin EPP'tti geeddarame ODP'n EPP'tti lixe EPP'n kun gara kamitti adeema isa jedhuun ilaaluu barbaada
EPP jala ammoo propaganda akkamiitu deemaa jira. Kana gochuudhaafi xiqqoo ishee mee gara booddeetti deebi'etanii samarii tokko isinii kenna. Yeroo warraaqsi inni darbe kun dho'ee ijoolleen dargaggoon kaatee qeerroo qarreeni lubbuu isaanii hamma kana qisaasadii ala kanaa warri biyya keessaa qophaa'ee jiru warri biyya keessaa dhaaba qabu dafanii gama Oromootti ce'anii warri OPDOdha. Wallaansoo Oromoo isa dhiigaan dhufe kan isa wayyaanee dura dhaabate kan butanii ofii isaaniitiif ooshatan. Ilaa meelaa laalmaan Oromoo. Ofii isaaniitiif ooshatanii egaa ofii isaaniitiif ooshatanii booddee justify gochuudhatu jalqaban. Isa ofii isaaniitiif ooshatan kana inni nuyi ofii keenyaaf ooshanne kuni nutu sabboonummaa Oromootu warra sabboontotatu achi keessaa ba'ee achi keessaa miliqee ba'ee wayyaanee ari'ee wayyaanee iddoo fudhatee taayitaatti ol ba'ee maqaa Oromootiin geggeessaa jira kan jedhuudhaan gamana ce'an. Gamana ce'anii eenyuun fakkaatu? Oromoo fakkaatanii jalqaban. Amma Oromoo fakkaatanii haa dhufan malee jecha tokko tokkoon jalqaban. Maal jedhan? Itoophiyaan suusii keenyaa jedhan. Itoophiyaan suusiidha jedhanii inni kan biraan immoo Itoophiyaa ishee haaraa ijaarra kan jedhudha jalqaban. Osoma deemanii waan Oromoo irra ga'aa ture waggaa tokkoof walakkaa kana waan Oromoo irra ga'aa ture ija keessanii agartaniitu uummata Oromoo. Amma kana booddee maaltu dhufaa jira? Maaltu ta'aa jira? Isa jedhu haa ilaalu. Har'a propagaandaa isaan fudhatanii gadi ba'anii isin ibsuu barbaada. Ilaa gidduu darbe kana maal haasa'aa turan intarneetii irratti sagalee garaagaraa TV garaagaraa irratti maal haasa'aa jiru. Warrumti OPDO kun maal haasa'aa jiru isa jedhu ilaalla. Amma maal jedhanii achi as ba'an kaleessa dheengadda kana nan dhaggeeffadha. Abiyyi kunoo EPP dhaabbatee ilmaan nafxanyaa organizii godhee Amaaratti galeera. Abiyyi Amaaratti galeera. Chapterii sana naannessine amma. Abiyyi Amaaratti galeera. Har'a garuu kunoo dirreeni wal'aansoo nuuf qobaatti hafeera. Oromiyaani inumayyuu amma bilisoomte. Qilleensa Oromiyaa amma bilisoome. Abiyyi nurraa sokkee. Amma gaa sabboononni wal geenyeetu waa'ee Oromiyaa irratti hojjennaa kan jedhuudhaan achi as ba'anam. Mee ilaala ilmaan Oromoo. Biyya tokko keessatti biyya diktaatarri bulchu tokko keessatti dirreeni qulqullaa'eera. Mee jabana dargii warri turtan yaadadhaa. Mangistuu Hayilamaariyaam yeroo turetti dhaabbilee meeqatu jala ture? Dhaabbilee baay'eetu jala ture. Icaat ture, Maalarii ture, Sadadi ture, Waz ture. Hundumti kun isa jala turan. Mangistuu Hayilamaariyaamii ala waa gochuu danda'u inchi tokko tocho'uu hin danda'an. Tokko kan. Lammata dirree kana gadhiisee deemeera jechuun maal jechuudha? Security gadhiisee deemee, bulchiinsa gadhiisee deemee, magaalaa to'achuu gadhiisee deemee, kana gadhiisee deemee jedhanii odeessu. Waan dhalli namaa kompirehendii gochuu hin dandeenye, galuu fi hin dandeenye odeessu. Akkamittiinitu kan hundumaa gadhiisee deeme. Abiy eessa dhaqe? Ankoboritti galee? Manzitti galee? Goojjaam Gondoritti galee? No, achuma jira Abiy. Abiyyis isaanuma wajjin jira. Inumayyuu amma gaa Abiyyi irree dabalatee, ilmaan Habashaa dabalatee, ilmaan Naftanyaa, ilmaan Amaaraa dabalatee, ijoollee Minilik dabalatee, irree isaa jabeeffatee deebi'ee dhufeera Abiy. Abiy dirree gadhiisee waan jedhamu uummata Oromoo gowwoomsuudhaaf Abiy gadhiisee baqate. Abiyyi kunoo Amaaratti gale. Eessattuu gale? Abiyyi Finfinnee dhuunfatee, Oromiyaa dhuunfatee, Itoophiyaa sana dhuunfatee, Tigraay irraa kan hafe hundumtuu Abiyyi jala jira. Gowwoomsaa kana uummata Oromoo, sammuu uummata Oromoo isa gowwoomsuu jalqaban kana akka isaan dhaabanii namoota tokko tokko gaafachuun barbaada. Kanaan tokko kan. Lammata
propaganda isaan har'a itti jiran mee haa ilaallu. Propaganda isaan har'a itti jiranii yeroo ilaallutti propaganda isaan har'a itti jiranii achi keessaa warra har'a biyya bulchu keessaa nama baasanii nama dhaadhessuu jalqaban. Eenyuun? Lammaa. Maaliif yaadattu yoo ta'e yeroo gaaddisi hooggantootaa dhaabbate sana Lammaan akka dura taa'achi as boquu baafatee ture. Inni gaa OPDO isa lammaffaa technical committee isa lammaffaa bixxilaa jiru yeroo sana. Amma reefuudha kan isaan gadi yaa'an. Amma gaa technical committee isa lammaffaa isa waboo irratti duulu isa lola qopheeffatu isaatu gadi ba'e. Amma isa egaa amma inni gama kana ceetu sabboonaa fakkaatee uummata Oromoo gowwomsee wabootu dide malee kunoo Lammaan nu gargaaraa jira akka jedhamuufitu hojii kana hojjechaa jiru. Har'a jalqaban kunoo maal jedhu obbo Lammaanii hin didee obbo Lammaan achirratti hin didee VOA irratti baay'ee obbo Lammaan dubbatee obbo Lammaanii VOA irratti baay'ee har'a inumayyuu ani dura dhaabadheetan didee kan jedhu qaba Lammaan. Waan nama dinqutu obbo Lammaanii deebii kennuu qaba. Maal deebii kennuu qaba beektu? Obbo Lammaan gaafuma sana footoonni ka'e executive committee keessatti yeroo harka kaasu footoonni ka'eet jira. Kanan isinitti agarsiisuu barbaada. Footoonni ka'e ilaalaa ilma Oromoo. Wayyaaneen harkan kaafne gaafa sana. Kanaaf deebii kennuu qaba. Yeroo executive committeen wal ga'ee yaaddag murteesse warri wayyaanee yeroo isaan harkan kaasin obbo Lammaan harka kaasee ture. Maal jedhaa? Har'a gadi ba'ee ani dura dhaabadhee jedhe. Yeroo harka kaase kanatti mee ilaalaa fuula isaa ilaalaa. Fuula isaa ilaalaa xinnoo. Ilamee fuula isaa hubadhaa. Fuula isaa kanarraa saayikoolojii guddaa waan guddaa dubbistu mee ilaalaa fuula isaa hubadhaati. Fuula isaa kana hubadhaa ilaalaa. Akka inni aaree jiru. Kuni intentionally message dabarsuudha. Waan booddeen dhufutu jira. Message dabarsaa jira Lammaan. Maal jechaa jira? Gaafa harkas kaase sanayyuu aaraan ture. Gubataa koo ture. Aareen dabarsaa ture. Garuu nama shugguxii itti qabee nagarre. Nama qawwee afamuuzii itti qabee harka kaasittiin jedhu hin agarreen. Aaree harka kaasuu isaati. Impression inni kennuu barbaade ummati Oromoo kan inni ittiin ummata Oromootti gadi ba'uu barbaade ani osoo hin jaallatiin harkan kaasee. Ani hin jaallanne isa jedhu sana impression sana kennuu barbaade Lammaan. Maaliifi waan propaganda booddeedhaan dhufu iyya kabarchaachaa booddeen dhufu kana beeka Lammaan. Kanaafitu akkasitti nyaara guuree nama gadde fakkaatee attamitti akkas gadda obbo Lammaan? Obbo Lammaan maaliif akkas gadda? Namni kuni nama guddaadha. Nama yoo hin barbaadu jedhee noo jechuu danda'udha. Maaliif jedhee harka kaasa? Maali mikinaati isaa? Saayikoolojiidha. Bireenii Oromootti taphachuudha. Oromoon egaa garaa laafaaf maal jedha? Gaafa sana gubataa harka kaase garaa isaa waadamee ture. Akka kana impression kana kennuu barbaade. Oromoon akka inni kun itti dhaga'amu barbaade. Dhuguma immoo gaa Oromoon yoona kana maal jedha? Obbo Lammaan aaree ture gaafa sana. Kuni ofii isaa defeendii godhu. Footoon kun ana miti jechuu danda'a obbo Lammaan. Footoon kun ana jechuu danda'a. Footoon kun gaafa sana ka'e jechuu miti. Gaafa sana yeroo footoon kun ka'u warri Tigraay harkan kaafne hundi isaanii hin didan. Garuu obbo Lammaatu kaase.
kana dura dhaabbachuu danda'a. Argiu gochuu danda'a Obbo Lammaan. Garuu har'a gadi ba'ee ani dura dhaabadheera jechuunsa anan baay'ee na dinqisiise. Ana baay'eedhuma na dinqisiise. Kanaasuma irratti anniisa. Isa iyyuu miti kan nama dinqu. Kan nama dinqutu warra dibbee rukutan. Ala kana amma gaaraabaa dooriin maarreen jalqabanii kan dibbee rukutu. Lammaanii ilaa maal jedhu lammaa uummata Oromootu amaanaa itti kennate kan jedhutu jira. Amaanaadha itti kennate. Uummata Oromoo isa kami? Isa kamtu amaanaa itti kennate? Yoo jettanii teessanii ilaaltanii fake news hundumsaa. Namni amaanaa lammaatti kennate hin jiru. Eenyutu taa'ee mari'atee carraa sana argatee walii galee ati lamma nu geggeessi namni jedheen hin jiru. Mangistuu Hayilamaariyaam yeroo haasa'u taariik yaxaalabin adaraa jedha. Maal jechuudha? Naman nu filatee hin jiru. Hin qaanaa diktaatarii Mangistuu Hayilamaariyaam. Dhuguma immoo wal'aansoon jabana isatti nu ture militarii duwwaa kan organized body kan ture militarii wanta ta'eefitu namni tokko waan hin turreefitu Mangistuu Hayilamaariyaam dhufee fudhate. Maal jedha Mangistuun? At least modest humbiliidha Mangistuun achirratti. Taariik yaxaalabinin adaraa jedha malee uummata Itoophiyaatu adaraanatti kennatee hin jiru. Uummanni Oromoo adaraanatti kennatee jira. I don't know. Uummata Oromoo isa kamtu Obbo Lammaatti akka kennate. Annan beeka addanaa dookumentii fuudhanii Obbo Lammaatti kennu. Kan itti kenne OPDO. Kan harkaa fuudhe OPDO. Kan walitti qabe organizii godhe OPDO. Kan gidduutti dhiigisaa dhangalee qeerroon Oromoo. Qeerroon Oromoo completely misrepresented ta'ee jechuudha. Shawwaadota warra cululleetu harkaa fudhate. Malee namni taa'ee hoo ulaa kunu ati na geggeessi jedhee takkaayyuun dhagee. Mee waan tokkoon isin gaafadha. Caaffeen Oromiyaa keessatti yeroo filamu Obbo Lammaan seerri jira, heerri jira. Yeroo sana Abiyyi yeroo inni prime minister ta'u maaliifi Lammaan hin ta'u jedhanii yaada baay'ee ka'ee ture. Maaliifi Lammaan hin ka'u kan jedhu. Maal Lammaan maa ta'uu dhiisi kan jedhu. Maal jedhe yeroo sana? Lakkee ani Oromoodhaaf hin hojjechuu barbaadaa jedhe. Oromoodhaaf hin hojjechuu barbaadaa. Kanaafanii ni jedhe. Waan nan Oromoodhaaf hojjechuu barbaaduufanii Abiyyiif dabarsee kennee jira. Uummata Oromoo amansiisuu yaala. Abiyyiif kanaaf hin dabarsee kennee jira. Abiyyiif kanaaf hin dabarsee kennee jira. Abiyyi akka achi ka'eeni Obbo Lammaan hojiin fixe kan Oromoo akkamittiin achirraa ka'ee difeensiitti dhaqe. Abiyyi immoo mirga maalii qaba Lammaa achirraa kaasuudhaaf. Kun egaa maal agarsiisa? Jarri kun walii wajjin uummata Oromoo akka isaan shawwadaa turan agarsiisa. Isa duwwaamin kan inni difeensi ministeerii ta'ee dhaqeefi Gujiif Wallagga akka inni duguuguuf, Walloo akka inni duguuguuf, akka inni ijoollee Oromoo ilmaan Oromoo warra bilisummaa isaaniitiif dhaabatu uummata Oromoo akka inni lafarraa duguuguufitu Abiyyi fuudhee achi kaa'ate. Walii galaniiti kun. Kana gowwoomsaa kana uummata Oromootti gadi ba'anii uummata Oromoo gowwoomsu. Amaanaa hin ganne. Obbo Lammaan amaanaa hin ganne jedhanii odeessu. Obbo Lammaan amaanaa hin ganne jedhee gadi ba'eeyyuunsa maaliif hin salphata? Inni maal jedhee deebiyyuun deebiifne uummata Oromoo fi waggaa tokko guutuu waa'een Oromoo hin dubbatamne. Obbo Lammaan wanta inni jedhu amanna malee wanta inni afaan dammaa gadi dhangalaasu kana. Wanta inni hojjete amanna. Wanta inni qabatamaadhaan lafa kaa'ee amanna malee damma afaasaa keessaa dhangala'u miti. Jecha kan inni jedhe Itoophiyaa suus jechuudha. Itoophiyaa suus jechuun nan dhaqee keessa osoo hin beekin ati utaaltee kan itti guutu. Tamboon suusii ta'uu danda'a. Bunni suusii ta'uu danda'a. Namni dhiiga isaa DNA keessatti
blood stream isaa keessa suusummaan Itoophiyaa eega galee akkamittiin suusummaa kana gadhiisee waa'ee Oromoo yaaduu danda'a? Achi galagalee obbolammaa lakki ana Amaara impireesii gochuuf hin jedhe haa jiru inni difeendi ofa godhu. Garuu suusiidhaa Itoophiyaan suusiidha galee hammi nu wanti nu agarre hundumtuu Itoophiyaan suusiidha isa jedhe sana hojjete. Sana hojjetaafii jira. Ijoollee Oromoo lafarraan duguugaa jiru. Federaaliin isa jalatti waachiisaa jalattitu Wallaggi dhumaa jira, Gujiin dhumaa jira, Shawaa Kaabaa rukutamaa jira, Walloon rukutamaa jira, Diree Dawaa rukutamaa jira, Harargee akkasitti dhumataa jira. Osoon inni ilaalu. Inumayyuu har'a OPDO'n qullaa ishee dhaabatte. Dur wayyaanee jala gugattee uummata Oromoo lafarraa duguugaa turte, wayyaanee tajjeesaa ture. Tigiree tajjeesaa ture, Abalu tajjeesaa ture, Oromoon odeessaa ture. Lakkaas har'a dubbiin gadi ba'e. Kan ajjeesaa ture, kan qalaa ture, kan miila irraa ciraa ture. OPDO. Inumayyuu kan hidhaa ture. Hidhaadhaaf ajjeechaani wayyaanee waggaa 17 caalaa har'a kaniin Oromiyaa keessatti ta'aa jiru. Ilmaan Oromoo. Egaa har'a propaganda akkamitu adeemaa jira? Isa jennu kwaati koshee dhiifama utaaloo tokkotu na rakkisaa jira. Baay'ee na rakkisaa jirti utaaloon tokko. Amma propaganda akkamitti adeemaa jira? Isa jedhu haa ilaallume. Propaganda akkamitti adeemaa jira? Haa jedhu. Propagandaan adeemaa jiru har'a lammaa afarsuu, lammaa kaasuu, hojii lammaa kana akka gaarii godhanii harka isaa dhiquu white wash jedhan irraa qulleessaa jiru. Hojiin isaanii hojjetan propagandaan OMN irratti afuufamaa jiru. Raabaa doorii jedhanii warra achirratti yaa'aa jiran lammaa. Kun hundumtuu maaliif? Kun hundumtuu Abiyyuutuun beekini? No. Kuni uummata Oromoo sammuu uummata Oromoo mataa naannessuuf mataa isaanii joonjessuudhaafitu uummata Oromoo mataa naannessuudhaafitu kanaafitu kan hojjetaa jiru malee hundi isaanii warri alaa kana iyyitu warri biyya keessa jirtu hundumti ishee tokko. Uummanni Oromoo kanarratti gowwoomuun irra jiru. Uummanni Oromoo kanarratti gowwoomee wanta akkasiin jiru lammaan kana inni jedhanii maraatan kun dhaabachuu qaba. Kan biraani yeroo kun odeeffamu, yeroo kuni haasa'amu, yeroo kuni isteejii garaagaraa irratti odeeffamu uummanni harka rukuta. Yaa uummata Oromoo, warri waa kanaaf harka rukuttani maaliif akka harka rukuttan beektu? Yeroo uummati keessan dhumaa jiru, yeroo dhiigi dhangala'aa jiru, yeroo Wallagga keessatti uummanni Wallaggaa dhumaa jiru, yeroo Gujiin dhumaa jiru, yeroo Walloon rukutamaa jiru, yeroo ijoollee yuunivarsiitii dhumaa jirtu, yeroo lammaan akka ministeera defense ministeera makalaakaa ministeera isa jedhan jalatti funyaansaa jiratti ajaja isaatiin namni akkasitti duguugamaa jiru. Yeroo isaan ala ba'anii sitti qoosanii harka yeroo rukuttu maal sitti fakkaata? Maal sitti fakkaata uummata Oromoo? Ilaa beeki. Yeroo akkasitti harka rukuttu harki keessun yeroo akkas rukutu dhiiga ijoollee Oromoo, dhiiga ijoollee Gujii, dhiiga ilmaa Wallaggaatu faca'a. Faca'aa jira. Dhiiga kana harka keerraa faca'a. Gaaffii tokko hin gaafanne. OMN guyyaa tokko keessa guyyaa tokko Wallagga keessatti nama dhumaa jiru riippoortii godheen beeku. Gujii keessatti nama dhume riippoortii godheen beeku. Walloo keessatti nama dhume riippoortii godheen beeku. Diree Dawaa keessatti nama dhume riippoortii godheen beeku ilmaan Oromoo. Maal hojjetaa ba'e? Kan inni hojjetaa ba'e OPDO'dhaafitu Abiyyiifitu mootummaa Abiyyiif harka tumaa turan. Uummanni keenya yeroo inni lafarraa duguugamu, yeroon summiin itti firfirfamu, ijoollee xixiqqoo mana barumsaa keessatti yeroo seen summii nyaatu,
guyyaa tokko namni dubbate jiru. Namni kana keneen jiru. Kan dubbate reediyoo sagalee walabummaa Oromiyaa qofa. Reediyoo sana duwwaatu kana gadi baasee dubbata. Kani waraanaa wajjin waboodhaa wajjin quunnamtii godhee kan dubbatu reediyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Ilmaan Oromoo kan hamma har'aatti saba keenya wajjin dhaabatu kan waa'ee kanaa dubbataa jiru reediyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Isa alammoo BBCdhaa fi VOA'ti. Har'a waan baay'ee na dinqitu wanta baay'ee na dinqaa jirutu ilmaan Oromoo waan baay'ee na dinqaa jirutu waan na gaddisiisetu BBCdhaa fi VOA irratti duulamaa jira. VOA irratti waan tokko kana ta'e sana ta'e kunoo maal Lammaa Magarsaa isa dubbateen dhosse maal obbo Lammaanii OMN achi jiramanii gadi ba'een dubbatu. OMN is akkuma VOA dha dhaggeeffatama biyya lafaa irratti. Maaliif OMN irratti dhiyaachuu dhiise? Maal rakkinni maalii jira? Maal abbaa kooyaa VOA inumayyuu rakkina Oromoo kan dhiyeessaa ture VOA. Kan waboo interview godhe VOA. Yoo barbaadan dhugaashee. Kan Wallagga keessatti nama dhume interview godhe VOA. Kan Gujii keessatti nama dhume interview godhe VOA. Kani baalaansii godhe mootummaas gaafate, warra waraanaas gaafate, mana gubates gaafate, warra dhukkubfates, warra miilli cabees, warra ijoolleen jalaa dhumte, warra mana keessa gubatan kan gaafate baalaansii godhe dhiyeessaa ture VOA. Caalaatti immoo reediyoo sagalee walabummaa Oromiyaati kan dhiyeessaa ture. Guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko OMN wordii tokko waa'ee Wallagga keessatti nama dhumu, Gujii keessatti, Walloo keessatti nama dhumu dubbateen beeku. Yeroo gaafataman maal jedhanii deebisan? Lola obbolaati. Lola obbolaati. OPDOdhaa fi uummatatu obbolaadha. Obbolaatu dhaqee qala. Dhaqee waraana itti ajajee summiidhaan lafarraa duguugaa dhaqee waraana itti ajajeetu mana itti gubaa boqqolloo isaanii buqqisaa midhaan isaanii lafarraa xaragaa obbolaatu kana godha. Ilmaan Oromoo har'a Abiyyii fi Lammaan ilmaan Oromooti jedhamee haasa'ama isteejii garaagaraatti Noorweetti eessatti. Abiyyii fi Lammaan ilmaan Oromooti. Nuyi yeroo namni nu loluuf jedhu balbala cufannee teenyeetu waan haasofnu fixanne. Gidduu keenyatti fixanne. Gidduu eenyutti fixattu? Uummata Oromoo dugda duuba galagaltanii uummata Oromoo irratti boolla qottu jechuudha. Kabiraan immoo wayyaanee wajjin ta'aniitu mootummaa kana galagalchuu barbaadu. Mootummaa eenyuti? Mootummaan jiru kun mootummaa nafxanyaati bar. Mootummaa Amaaraati bar. Bineensa moonistariitu dhufaa jira bar uummata Oromootti. Mootummaa dargii warra dargii dhaabetu har'a achi keessatti of ijaare bar. Ijoollee Miniliktu of ijaaraa jira bar. Ministeeriyaal poostii kan qabatee jiru Abiy Ahmed afaan isaatiin kan inni dubbate. Sadarkaa ministeeraatti kan of ijaaraa jiran. Sadarkaa waraanaatti kan of ijaaraa jiran. Sadarkaa magaalaa Kansar City keessatti kan hidhataa jiran kan of ijaaraa jiran ijoollee Habashaati bar. Amma gaa dibbeen kan rukutamaa jiru ol ba'anii obbo Lammaa kun egaa Abiyyiif hojjetamaa jira. Lakki baakoo Abiyyiin beeku kana sasaan odeessan. Shawwadaa akkasii kanatu uummata Oromoo sammuusaa naannessuudhaaf sammuusaa konfiyuuzii gochuudhaafitu humna tokkotu alaa dhufaa jira. Wayyaanee wajjini ta'eetu mootummaa kana galagalchaa jira. Humnumti argamee mootummaa Amaaraa ilmaan Habashaa kana galagalchuu jiraatee jennaan gubbeedhaa hoo dhaabee Abiy Ahmed ilma Habashaati. Ilma Amaaraati. Ilma nafxanyaati. Nafxanyaatu nurratti goobe. Nafxanyaa nurratti fidee nurratti moosisaa jira. Nafxanyaa nu faccisiisaa jira. Nafxanyaa nu ajjeesuudhaaf deemaa jira. Amma hin agartu.
already jalqabanii ijoolleen ihaappaa jalqabde organize gochuu jalqabde of jaarmessuu jalqabde Finfinnee keessatti Finfinnee alatti magaalaa Cancer Cities jedhamu kana keessatti qophaa'aa jirti. Inni taanumaa inni beektu kana isinii raaga har'a ilmaanni nafxanyaa iskwaadii qopheeffataa jirti. Kana dhaggeeffadhaa ilmaan Oromoo iskwaadii jabana dhaggeeffadhaa jabana dargii qopheeffataa jirti. Har'a kan isheen gootu tokkoonitu suuta jetteetu gurra xiyyiiti. Sabboontota Oromoo gurra keessiif bukkee dhaabattee akka yeroo dargiisan qabi jechuudhaaf deemaa jirti. Ilmaanni Habashaa si'a tokko taayitaatti dhuftee jennaan abadan waan barbaadee dhufa maree waan jaallatee dhufa malee qoosaatti gadhiisaan jirti ilmaan Habashaa. Warri alaa kana daldallan, warri kana ala kana faaggaa afuufan, warri ala kana lammaa jedhanii iyyan kun hundumtuu isaaniif hojjetaa jiru. Abiyyiif hojjetaa jiru. Lammaaf Abiyyi tokko ilmaan Habashaatiif hojjetaa jiru. Yaa ilmaan Oromoo hin gowwoomin. Jarri kun akkas hin gowwoomsin. Waan qabdu hundumaan waboo kee bira dhaabadhu. Waan qabdu hundumaan waboo bira dhaabadhu. Kan si baasu waboo qofa. Kan si baasu kan gara fuulduraatti wal'aansoo kee geggeessuu danda'u waboo qofa. Ilaa yaa ilmaan Oromoo waan tokko ni sitti. Carraa kana fudhadhee dhaamsa tokkoon waboodhaa dhaamuu barbaada. Dhaamsa dhaamu ilaa miidiyaan qabdu. Reediyoo tokkittii qabda wabo. Miidiyaan qabdu. TV'n qabdu. Waa tokkoon qabdu. Har'a. Waa tokkoon tochoyin. Ilaa Maa'oo Seetungi maal jedhe sitti fakkaata? Maa'oo Seetungi maal jedhe? Addanaa dhaqanii yeroonni Ameerikaan imperializimii waaqaaf lafa jala fiisisaa jiru dhaqanii gaaffii dhiyeessaniif. Dhaqanii gaaffii gaafatan. Maal si wayyaa? Ati reediyoon qabdu, ati TV hin qabdu, gaazexeessaan biyya lafaa dhufee sin ilaalu jedhanii gaaffii dhiyeessaniif. Maa'oo Seetungi itti kolfi jara kanatti. Dhaggeeffadhaa. Ani TV'n qabu, reediyoon qabu, waan tokkoon qabu. Fedhii uummata kootiin qabaa. Fedhii bilisummaan qabaa. Uummanni koo dheebuu bilisummaa qabaa. Dhaggeeffadhaa. Jangalii Chaayinaa keessaa tan shaayinii godhe. Jangalii Chaayinaa keessaa tan shaayinii godhe. Nan calaqqisa. Akka Chaayinaa keessaan calaqqisa. Utuu hin barbaadin jedhe gaazexeessaan Faransaay, gaazexeessaan Ameerikaadhaa na barbaacha dhufaa. Isaaniidha ambaasaaddoroonni koo isaanii. Hoduu kee fuudhanii biyya lafaarratti tamsaasu. Yeroo dhukkee isaanirraa kaasu dhufanii addanaati fuudhanii tamsaasu. Ilaa kun fakkeenya siifata. Har'a waboon higiggiraa caakkaa Oromiyaa keessaa, Qirixxe keessaa, Gararbaa keessaa, Gujii keessaa, Boorana keessaa calaqqisaa jira. Samiitti asii ol ifaa jira. Si barbaacha dhufu gaaf tokko. Hojiin kee hojii dhugaa waan ta'eef, hojiin kee hojii qabatamaa waan ta'eef, hojiin kee hojii uummata keetiif dhiigaa waan jirtu. Kanaafitu si barbaacha dhufu. Warri har'a asiif achi fiigan, warri iyya kun homa tokko. Hamma danda'utti immoo sagalee walabummaa Oromiyaa si wajjin dhaabata. Hamma danda'amutti si bira jira. Sagalee kee dabarsuudhaaf qophii. Kanaaf waan tokkoon socho'in. Kun immoo waan hin hafnedha. Hinuma moota biyya abbaa kee keessaa diina kee hin ariita. Biyya abbaa kee keessaa diina kee hin ariita. Biyya abbaa keetii hin dhuunfatta. Kun waan hafu miti. Kashalabboon warri asiif achi fiddee faaggaa afuuftu.
warri asii fachitti hoduu hodeessitu warri homa tokkotti hin galle garaacha isaanii bira darbanii homa tokko warri nagarre warri ilaaluu hin dandeenye warri carraa kana hin qabne akka hurrii ganamaa tokkichumaan tasa ta'anii hafu hin badu lammata hin deebi'an yeroo xiqqoo isheen nuuf ilaa amma amaaraa wajjin wal fuulleffachuudhaaf yeroo xiqqoo nuuf hamma warri kototi kun gidduudhaa ba'anitti jabaachuudha ummanni Oromoo irratti dammaquu qaba warra kana irratti dammaquu qaba warra raabaa doorii jettee ummata Oromoo gowwoomsitu kan warra adda irratti propagaandaa afuuftu kan warra kana irratti dammaquu barbaachisa ummanni Oromoo warra har'a lammaan ooluudhaaf zuurii kan biraa raawundii kan biraa ummata Oromoo gowwoomsuudhaaf warra dhufaa jiru kan of eeggadhu dhaaban jechuu danda'u qaba ummanni Oromoo kanaaf yaa ummata Oromoo jabaadhu waan fedhe taanaan hin moodu dhugaatu gara keenya jira dhugaatu nu wajjin dhaabata dhugaatu nu wajjin dhaabata hin agarta waa isaan hojjetaa jiran ilaa warri immoo kana osoo agartanii kana utuu ilaaltanii harka keessan reebdan abbaan fedhe dhufee isinitti odeesseef harka keessan reebdan abbaan fedhe dhufee waan kan biraa haasa'eef waan agartan odeessitan hundumti keessanii seenaatu isin gaafata seenaan isin gaafata har yeroo shamarreen abbaa ishee biratti gudeedamtu Wallagga keessatti yeroo shamarreen abbaa ishee biratti gudeedamtu Gujii keessatti harka keessan walitti rukutaa jirtu kun waan hin irraanfatamnedha seenaatu isin duuba jira seenaatu rikoordii godha kan hin irraanfatina yaadadhaa barbaraan Oromoon bilisoomuun isaa nafu Oromiyaan walabuumuun isaa nafu kuni waan fedhe taanaan waan hafu miti barbaraanii kun immoo yaadatamaa jira seenaa xuraa'aa galmeessitanii dabartu kanaaf hamma dandeessan ilaa warri OPDO turtan warri dogoggortan warri waan hin taane hojjettan warri isinitti fakkaate hundumti keessan gara Oromootti deebi'a gara waboo gargaaruutti deebi'a gara sabboonota Oromootti deebi'a fuula keessan achees deebi'a horiin baduu danda'a jireenyi baduu danda'a ijoolleen habashaadha amma taayitaa fudhatte hunda isaa isin saamuu dandeessi kun hafaan jiru waan hin amneedha kanaan duras waan ta'eedha hinuma isin saamti horii keessanii jettanii hin bitamina horii keessanii jettanii hin gurguramina saba keessan hin gurgurina hin darba kun hin argattu gaafa Oromiyaan walaboom sanas deebitanii argattu kanaaf yaalmaan Oromoo jabaadha waaqayyo isinii wajjin haa ta'u kun isinii